السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقدر جرت أنا جرى قلت ربي إيقا بروم سهراك ستمو حالة كم من سبسكرايبي يوتيوبي كان يعرف أنا خجلتني نمني مراسلنا قافتني ترتني جل كبرت سبسكرايبي يوتيوبي كان يعرف فتشو مالف نبربات سكجر ولا لا ولا ما في نبربات ذا سبسكرايبي يوتيوبي كان سبسكرايبي باي وكاكا بانو تاتي نمي تكو يوتيوبي كان حتو كان النفلو سبسكرايبي كان yoo hargeera jechuudha. Kanaaf sabskraabii keenya yoo dhufanne hatu hin danda'u, sabskraabii keenya hin beeku jechuudha. Inni lammaffaan immoo yuutuubii haaraa tokko yoo banannee namni kan dura ilaalu sabskraabii isaa waan ta'eef sabskraabiin isaa gad aanaa xiqqaa yoo ta'e sabskraabii nuuf hin godhu. Sababni isaas yuutuubiin keenya haaraadha, nama baay'ee hin qabnu waan ta'eef sabskraabii keenya dhufachuun baay'ee tokkoof waan baay'eedhaan nu gargaara. warri ammoo duraan dhuffattanii kaatanii irraa hiikkachuuf illee isin dhibe haasumaan hiikkachuu hin dandeessu. Egaa kiroomii ni filanna jechuudha. Karaa kanaan karaa salphaa ta'een dhuffachuuf yookaan irraa hiikkachuudhaaf kiroomii keenya ni filanna jechuudha. Egaa kiroomii filannee booda sarara tuqaa sadan kana kaas jiru kana ni filanna. Ergasii booda gadi dhufnee bakka diskitoop saayitii kana jechuudha, mallattoo kompiitaraa kana sarara saanduqa kanarratti raayitii goona jechuudha. Egaa haala kanaan yookaan nu dabarsaa yookaan haala kanaan nu fida. yuutuubii anaaf nuuf fidee jira. Yookaan yuutuubii isiniif finne taate immoo yuutuubii irra tuttu jechuudha. Yookaan yuutuubii isiniif hin finne bakka sarchii kanatti jechuudha qubee maa barreessitu jechuudha. Qubee maa. Egaa haala kanaan youtube.com kan jedhu isiniif fidee jira, irraan tuqa jechuudha. Egaa haala kanaan as na fidee jira jechuudha. Haala kanaan as na fidee jira. Mallattoo piroofaayila kiyyaa yuutuubiin sabskraayibii isaa dhuunfachuu deemu sana nan tuqa jechuudha. Fadhii duraan sirreeffadhee waan hin jiruuf mallattoo piroofaayila kiyyaa kana gada tuqa jechuudha. Irratti hin tuqa jechuudha quba kiyyaan. Egaa filannoo naaf fida yoo chaanaal yuutuub istiidiyoo bakka jedhu kana jechuudha. Mallattoo settingii kan ofirraa qabdu kana nan filadha jechuudha. Warri aappii yuutuub istiidiyoo aappii moobaayila irraa qabaatan gubuu qabdu jechuudha. Achi keessa isin gashaa waan ta'eef karaa fagoo isinitti fudhata waan ta'eef amma waan kana veerifaayi gochuus ta'e sabskraabii keessa dhuunfachuufis ta'e yuutuub istiidiyoo irraa gubdanii booda buufachuu ni dandeessu. Kana nan filadha yuutuub istiidiyoo mallattoo settingii kana nan tuqa. Irratti hin turre waan ta'eef dhiifama. Egaa irratti tuqee booda mallattoo seetingii kanadha jechuudha. Kan inni hafte mallattoo seetingii kana asitti argaa jirtu yookaan mobaayilii keessan as gubbaatti isiniif fiduu danda'a. Bakka filetti isiniif fidu seetingii kana mallattoo seetingii kana jala gara gadii kana ni jirtu jechuudha. Harka bitaarra irratti tuttu jechuudha. Akkasii isinitti guddiseen argisiisa jechuudha. As fuudhee barreeffama akkasii kana isiniif fida jechuudha. Jeneraalii maqaa keessanii fi chaanaala keessan chaanaal bakka jedhu kana barreeffama tokko dhiifnee kagadii kana chaanaalii bakka jedhu kana irratti nu tunna jechuudha. Haala kanaan nu fidee jira. Egaa haala kanaan as nu fidee booda barreeffama sadii dalgatti nu fida. Keessaa isa seetingii qabu isa walakkaan filanna jechuudha. Kanas dhiibnee keessaa isa seetingii qabu walakkaa kana ni filanna jechuudha. Egaa haala kanaan nu fidee booda egaa haala kana ol harkifna jechuudha. Akkas ol harkifna jechuudha. Quba keenyaan akkas ol harkifna jechuudha. Akkasumatti argisiisuudhaaf nan guddisa. Egaa haala kanaan ol harkisee fidee booda mallattoo sabskraayibii kana kunoo hin argitumi. Raayitiin kun duwwaa jira jechuudha. Saanduqni kuni raayitiin qabu jechuudha. Yoo saanduqni kun raayitii kan qabaatu taate sabskraayibiin keessa ni mul'ata waan ta'eef isin qofatu arguu danda'a jechuudha. Yoo kan dhuunfattan ta'e namni biraa arguu hin danda'u, garuu isin hin argitu. Kanaaf saanduqa kana sabskraayibii gaditti diispilaayi bakka jedhu kana jechuudha. Kunoo saanduqa kana raayitii yoon akkana irratti godhee
kiyya hin qabu jechuudha. Duraan subscribe keenya bakka save jettu kana yoon tuqe bakka xiyyaa kana subscribe kiyya ni mul'ata jechuudha. Keessan akkasitti jira waan ta'eef yoo kan hin dhoffanne ta'e warri dhoffattan irra hin jiru. Kanaaf yoo banachuu barbaadan haala kanaan save bakka jettu kana yoon tuqe ni mul'ata jechuudha. Namni arguu ni danda'an kanaaf namni arguu hin fedhu waan ta'eef irraan kaafadha jechuudha. Bakka raayitii kana irraan kaasaa jechuudha. Okay. Egaa irraa kaasee booda bakka asuma akkuma dura isin argitanitti save bakka jettu kana tuqa jechuudha. Haala kanaan subscribe kiyya namni arguu hin danda'u ana malee jechuudha. Yoo feetan raayitiitti guuttattanii bakka kana yoo tuttan namni argaa. Yoo feetan immoo haala kanaan duwwaa gootanii yoo dhuftanii save itti gootanii namni arguu hin danda'u kanuma jechuudha. Haala kanaan dhoffattanii